Biiroon Investimentii fi Industirii Oromiyaa bara 2016tti piroojektota investimentii haaraa 30 simachuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Biirichi karoora hojii bara 2016 irratti addatti Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsa kenneera. Oomishtummaa naannoo Oromiyaa dabaluu, investimentii babal'isuu, ce'umsa teekinooloojii fiduu, sharafa biyya alaa argamsiisuu fi carraa hojii uumuu ergamoota ijoo taasifachuun hojjechaa kan jiru Biiroon Investimentii fi Industirii Oromiyaa bara 2016tti damee investimentiitiin misooma naannichaa saffisiisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksise. Hoogganaan biirichaa Obbo Ahmed Idris ibsa addatti waajjira isaaniitti Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin bara 2016tti karoora hiixataa fi xiiqii naannoo Oromiyaa dirree investimentii taasisuu baafannee hojiitti galleerraa jedhan. Barri kun egaa akkuma hundi keenya beeknu bara karoora hiixataa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaan keenya baafatee hojii gurguddaa hojjechaa jirudha. Karoora sana bu'uura godhannee nutis bara karoora hiixataa itti baafannedha. Karoorri kana keessatti dhimmi guddaan tokko laallee investmentiidhaa fi industirii naannichaa bu'a qabeessa gochuu qabna. Keessattuu uudhaa seektara investimentii ta'ee kan fulla'e humna oomishtummaa gadaanaa damee manufakcharingii fooyyessuun bara kanatti humna oomishtummaa seektarichaa 70% ga'uuf hojjetamaa jiraachuu simaniiru. Lammaffaa barri kun bara capacity utilization industiroota keenya parsantii 70 geenyu taajannee qabanneerra. Ammaan tana parsantii 51 irra jirra. Bara kana parsantii 70 irraan geenya. Kana jechuun maal jechuudha? Faabirikaan industirii manufakcharingii naannoo keenya keessa jiran hundi isaaniitu yoo xiqqaatan parsantii 100 guddate parsantii 100 hojjetanii xiqqaan immoo parsantii 70 hojjechuu qaba jennee karoora baafneerra. Kana jechuun isa liqii barbaaduuf liqii akka argatu gochuudha. Isa dhiyeessii barbaaduuf dhiyeessii akka argatu gochuudha. Kana malees potential investimentii naannichi qabu qorannoon adda baasuun bara 2016tti piroojektota investimentii haaraa 30 simachuuf qophiirra jiraachuu kan dubbatan Obbo Ahmed, kanaafis alduree barbaachisuu qooda fudhattoota waliin marii geggeessuun hojiin beeksisaa fi dhaadheessaa xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Abbootii qabeenyaa hojii keessa jiran qofa osoo hin taane abbootii qabeenyaa ganaa gara hojiitti dhufuudhaa deemanis itti siinee mariisifne jechuudha. Sababni isaa karoora qonna irratti baafnu qonnaan bulaa wajjin horsiisee bulaa keenya wajjin mari'anneeti akka isaan galma ga'an godha mootummaan keenya. Karoorri industirii irratti bahu abbootii qabeenyaatti wajjin mari'atamuun isaanii wajjin irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Otherwise waraqa irratti hafa jechuudha. Rakkoo isaanii dhaggeeffannee irraa hiikuun karooricha galmaan ga'uudhaaf waan guddaa tokko waan ta'eef isaan wajjinis marii gaggeessina jennee karoora qabanneerra. Jilee investimentii naannoo Oromiyaa kana keessatti lammiilee 500,000 oliif carraan hojii kan uumamu ta'us Obbo Ahmed dabalanii himaniiru. Oomishaalee alergii irratti xiyyeeffachuun sharafa alaa doolaara biiliyoona 800 argachuuf hojjetamaa jira kan jedhan hoogganaan Biiroo Investimentiif Industirii Oromiyaa Obbo Ahmed Idris sagantaan waltajjii sosochii investimentii Itoophiyaan oomishtuu jedhu bara darbee geggeessaa turre oomisha naannichaa si'eessuu keessatti faayidaa olaanaa waan argamsiiseef karoora xiiqii Biiroon Investimentiif Industirii Oromiyaa qabatee hojjechaa jiru milkeessuuf qooda fudhattootni hundi tumsuu akka qaban hoogganaan biirichaa Obbo Ahmed Idris dhaamaniiru. Kanaafuu karoora kana galmaan ga'uu keessatti abbootiin qabeenya qaban teekinooloojiin harka jiru sammuun harka bira jiru dhufanii nu biratti akka invest godhan waamicha dabarsuun barbaada.